isneefata akkam jirtu fayyaa qabdanii nagaa qabna nuti galata rabbii har'a ka siistariin golum keessa teessuu kottaa baan jettee saaluunitti afaanitti naqabde afaanitti naqabde dhugaa rabbi qabdeen ubaaste dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha mucaan illee kun wasan gara namaarraa fitee jirti hin mul'attu dudda koo dubaraaf teettasiin jechuudha እና ከሲስኒን ጀና ጋከ ጨራተ ሞ ቪዲዮ ፈዮ አርጊኔቲ ቱሬ ማሻአላ ፈዮን ጋ ቶቶልችቴርት ጀቹዳ ማሊፊኒ ጋ ዋባየን ረቲ ታማቲ ቱሬ ዋባየን ጀዳማቲ ቱሬ ሃተው መሊሞሽን ሀርከን ከነነ ጋ ሞቴርቲ ነቲ ፈካታ ጋፈን ይላሉ ማል ጀታት ቪዲዮ ሲላልተርታ ዱጋዱ በጭለታና ኦኬ Rumah kasih bayi nasi jalan tawa nasi ajar si batang. Jabduudha garuu jechuudha sammuna kan intalitti sun hin badde maal takkasii mudatillee hin beeku haa badduma labbaasii isii barbaadanaan jechaa turtanii kana duralleedha ammas immoo baddeetii jirti waa'ee gara jiraatin illee amma kana natti hin fakkaatu gaafa haaluma irratti ilaalaniiyyuu bakka jira mitiire na buletin si achi dhuftu na soddaan isaanii si bira dhaqu achitti jiraan argine jiraan immoo dhufee fayyoo biraa nyaataa ture ammas immoo deebisanii buna danfisanii fi morma jechaa turani har'a immoo gahaati fayyoo dhufanii fayyoon kun akkuma argitanitti hoolaa bittee jechuudha argiteertani hoolaa baay'ee namatti tola na baay'ee tokko sarpiraayis gooteni harmeen isii gaa sababni isheen dhuftee fi isaanuma walitti araarsuudhaaf jiraa fi fayyoo walitti araarsuudhaaf jechuudha kan isaan dhufanii sababni isaa waan baay'ee isaan inni jaallata itti fayyoon jechuudha baay'ee harmeesii akka inni baay'ee jaallatu dubbatteetti harmeen isii illee immoo baay'ee akka isa jaallatanidha kan isiin dubbataatii jirtu sababa kana ta'eef yeroo isaan dhufan yeroo hundumaayyuu hoolaa bitee egaa kanaafiyyuu waan inni isaaniif dura taasisaatii ture waan irraa hir'isu tokko illee hin qabu kan jettu deemtee hoolaa bittee egaa hoolaa qaltee jechuudha maashaallah baay'ee tokko namatti tola mee amma miti gammaddeeti fayyootti mee ilaalcha akkamii isheedhaaf qabda mee maal jettaati yoo ilaaltu akkanatti ishii ataan fakkeenyaaf ganaa nama jireenya godhachuudhaaf deemudha tiraariin godhanne otoo ana ta'e kaman godha jetta fayyoonni haala bareeduudhaan deemaa jirti moo haalli fayyoo nama ittiin deemaa jirtu kun akkasuma mooyyuu ilaalchati fayyoodhaaf irraa ilaalaa jirtu yookiin barnoonni fayyoo irraa fudhataa jirtu maalidha akka kan keetti jechuudha kan kootti fayyoon gaarii gooteen jedha maaliif baatee looluu si qabdu akkasitti kaalottee akkuma duraanii nagaa jiranii harmee isaanii dhufan keessummeessanitti ammas wanti ishee jedhestee jirtu akkasumatti keessummeessitee gaariidhaan jedha akkanatti jiraanis immoo waaqayyo jedhee hin deebi'a jedhee yaada. Okay, haalichi amma itti ilaalaa jirtu jira waan gara manaatti deebi'u fakkaata jechuudha. Fakkaata jedhee yaada. Akkasumatti fakkaatas. Isinis immoo akka amantii keessanitti waaqayyoon kadhadhaafidha. Akka ijoollee isaanii iddoo tokkotti waliin guddifatanii fi akkuma amantaa keessanitti. Dhalooti godhaafidha. Yaa ijoollee baay'een fayyoo hin jaallataniini ijoollee baay'een gara biyya biraatti illee kottu si fudhanna ijoollee kee haadha kee bira geessiti dhufuu qabdaatii biyyaa deemuu qabdaa inni achi taa'ee sitti roorrisuu hin qabu jedhanii ni raawwatanii itti dubbataa turani yoo viidiyoosii kan kana dura argitee jiraatte akkasuma immoo ani yaadanna ofii kooti qabu viidiyoo hojjedheefiin tureeyyudha ati immoo amma fakkeenyaaf fayyoon ijoollee gattee gara biyya ormaa haa deemtu jettamoo asumatti ijoollee ishee wajjin haa jiraattu carraa ta'e yookiin araaramuu danda'u jettee yaaddame. Ani akka kootti ijoollee ishee wajjin haa jiraattu jira. Osuma araaramuu qabayyuu baatanii ijoolleen isaanii jaalala abbaas jaalala haadhas dhabanii guddachuu qaban. Jaalala haadhaallee qabaatanii guddachuu qabu akkasitti haadha isaanii biratti malee daa'imti kophaa guddachuun baay'ee ulfaata jedhee yaada. Warri immoo achitti koottisi fudhanna jedhan asumatti ishee yaadan
deeggaran malee achi kootu jechuun daa'ima ishee irraa achi kootu jechuun xiqqoo hin ulfaatan. Okay, egaa akkuma siistariin jettetti jechuudha. Anis kana dura viidiyoo hojjedheetiin ture. Fayyoon kana dura hin beektanii viidiyoo hojjetteetii turte. Ijoollee kan koo haadha kootti kennee waan jiru hundumaayyuu meeshaas maalis waan ta'e godhee tanaan gara biyya biraatti deemaa kootu si fudhanna naan jechaa jiru. Namoonni baay'een Dubaay irraa na waamaa jiru, Saawudii irraa na waamaa jiru. Biyya kamirraayyuu ijoolleen kootu jaan jedhaatii jiranii poorsisii barbaadde fi keenyaa si xumurra naan jedhanii jechaatii turte. Egaa akkuma yaada siistariin dabarsitetti jechuudha. Anis immoo kana dura waan kana dubbadheetiin hin ture. Maaliif nama ilmoo qabutu beeka jechuudha. Hunda isaayyuu egaa ilmoo fi amma fakkeenyaaf abbaan isaanis gatee irraa deemee jira. Haatis immoo gattee gaafa deemtu jaalala abbaas jaalala haadhas osoo hin barin mi'a haadhas mi'a abbaas osoo hin barin osoo hin argin daa'imti kun guddatte jechuudha. Gaafa guddatanii immoo obbaranitti haati maal akka taate abbaan maal akka ta'e jaalala isaanii hin qabanii mi'a isaanii hin qaban jechuudha. So jaalala abbaatirraa illee fagaatanii mi'a abbaarraa illee yoo fagaatan kanaadhaa qabaachuu qabu. Kan jedhu isheen illee kaastee anillee immoo kana dura dubbadheen ture waa'ee kanaa'e. So kanaafiyyuu kanarratti maal seete baqannaa fakkaatame yaalumayyuu jalaa dheessuu waan bakka akka nama badii qabuutti kan waan sodaattee jalaa dheessitu yookiin immoo balleessasi akka nama badii qabu fakkaata akkasitti beektaa. Kanammoo yaada isheetiin amansiisuu asumatti malee yoo immoo gara seeratiin deemte baqannaan barbaachisu jedhee yaada barbaachisu. Egaa isheenis waan dhiiste natti fakkaata waa'ee kanaayi kana dura dubbatteetii turte. Ergasii egaa deemtee waan dubbate na fakkaatu garuu yaada kana of keessatti hin qabaatin siin jechuu barbaanneti. Maashaallah immoo egaa qophiin har'aati harmee keetti qopheessitee eddee baay'ee tokko nu gammachiisee irraa sitti gammannee irraa. Akkasuma waaqayyo immoo harmee keetii siif haa dheeressu. Na jaalaluma kanaan wajjin oolaa bulaa umurii dheertuu isiniif haa kennu rabbi isiniin jenna. Akkasuma immoo isaanis laffaatii kana biyya aga kanarraa kutanii makara kana dhiisanii sa'aatii kanatti sa'aatii makara dhiisanii waa hundumaa gaggatanii jireenya ilmoo kan kootii bareessuun qaba ilmoon kan koo gammachuun jiraachuu qabdi jedhanii raawwatanii waan kana yaadanii waan hundumaa achi cuccufanii siif jedhanii raawwatanii waan dhufaniif rabbi isaan haa eebbisu. Egaa immoo yaada isaan yaadanii dhufan kana rabbi isaaniif haa guutu isaan haa milkeessu jenna. Egaa jiraas immoo rabbi garaa isa haa laaffisu. Garana garasitti kan isa utaalchisu kun irraa haa badu jenna. Irraa badu. Kanaafuu baay'ee nu gammachiisteetta siin jenna fayyoo teenya haaluma kanaan itti fufii. Jabduudha akkasumaan itti fufii dhugaa baay'een si ajaa'ibsiifadha jabduu namaa ta'ati. Koo baay'ee si dinqisiifatti kun obboleettiin kiyya baay'ee dhugaa gara Messengerii yeroo darbisii barreesseen ture dhugaa baay'een si ajaa'ibsiifadha baay'een si jaalladha waaqayyo ijoollee keerra si haa jiraachisu. Ameen jedhe. Ameen jedhe. Dhugaa nama jabduudhaati yeroo durumaa kaasee sin beeka nama fakkeenya shamarranii ta'uu dandeessuudhaati dhugaa jabduu namaati. Baay'ee nama cimtuudha yeroo baay'ee ittiin hima. Durumaaniyyuu yeroo dura baay'ee ishee beeka durumayyuu cimtuudha fayyadu dhugaa baay'ee cimtuudha. Maaliidhaan ishii beekta suura poostatuudhaan ishii beekta maaliidhaan? Fayyadu walaloo FB irra turtee fayyoon jechuudha. Sirriitti isiin immoo anarra isiitu beeka. Egaa fayyoon innaa Saawudii turtetti baay'ee gara FB kanaan dandeettii qabdi baay'eedha. Baay'ee cimtuudha. Dhuguma akkuma maqaa keetii fayyoo jaalala. Fayyoo jaalala. Innaa sirriittis beekti siistariin illeedha. Nuti immoo yeroo sana immoo innaa ilaallu yeroo baay'ee jechuudha. Innaati suura poosti gootu. Mucaan kun suuruma oomishaa bulti moo akkam yeroo jennutu jira jechuudha. Yeroo biraa walitti deemina waa baay'eetu jira jechuudha. Kanaafiyyuu dhugaa waa baay'ee wanta nama dinqu hedduutu jira waan kana dura darbe. Waa baay'eetu jira waan ta'eef guyyaa biraa immoo waan kana dura darbe jechuudha. Waa'ee akkamitti ishee beennu kana dura.
isni qabannee dhufuu dandeenya shifaana anarra immoo ndawum isheetirra beekachuudha gara FB waliin tura waan ta'e waggaa kurnan kanan duratti soo kanaaf iyyuu wantoota baay'ee qabannee isni dhufna namoonni immoo kana dura isii beektanii FB irratti naasii walaloo garaagaraa barreessitu warri beektan hoo jiraattan jirra jedhaadha እና walaloo isaaniitti illee akkasii nu deebitu gatteetti immoo waan sana gatteetti dhugaa dubbachuudha fi fayyoo jaalalaa jechuun akkuma gaashii sana jaalala nu faaromsitu akkasii gaa fayyoo teenya abshir jabaadhu jaalalli kan kee akkuma itti fufetti jira kana sinin jennaa waaqayyo walitti sinaa deebisu viidiyoo kana irratti dhufu irratti immoo jechuudha akkasiin immoo bakka maatii guutuu taatanii akkasiin mul'attan abdiidhaan sin eegna ishee akkasidha akkasuma immoo yuutuubii bantee jirti sabskiraayibni isiillee guuteefii jira jechuudha 1,000 waan akkasii gaheetii jira kanaaf chaanala kana jala nan kaafi sabskiraayib godhaafidha akka isiin gara seera sii guuttatte gara yuutuubatti na wajjin dhuftu yoo akkas naan jette dhaggeeffadhaa sinifaan himu yoo ati naan jette yoo ati sabskiraayibii kan koo na ijoollee sabskiraayib naa goosistee seera yuutuuba naa guuchiste gara biyya sanatti hin deebi'u suma biratti nafaa garuu immoo yoo ati sanaa gochuu baatte nan deebi'a naan jette kanaafiyyuu namoonni maatii koo taatan namoonni jaalala kan koo qabdan warri na jaallatan jechuudha ishiillee naaf jajjabeessadha akka ishiin na biratti subscribe godhaafiti yuutuubiin siyaa guddatuu fi viidiyoo achirratti amma yeroo tokko hin hojjanna nuuf ilaaladha subscribe nuuf godhaa siniin jenna kana hundumaan gootaniif galatooma hanga waan biraa qabannee dhufna fakkaasate እና ነትን ላፊና አጋሽና ገተን ደም ነው ሶነን ደጀቤ ፈደን ከይዱ ደጀቤ ፈተኒ ነቲ አከሲ በቃ ነጋ ፈያን ተአ ገዋም ብራ ቀበኔ ዱፍኑቲ ነጋን ንፍቱራ